السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. سجلتنا دقيقة جدي يادا ور قرا درانو ربي سداتو حقا كرا ربي رتني حقا نما حقا وهنداتو في الرأي جوجتشادا نبيت تنجتشادا ور همون بيني في وان قالوا نتفقاتو درا سيني قالوا دي توقفا أورميان إثيوبيا موتو ما قبدي نو موتو ما هنقب maal qabdii zaalima kanama nyaatu tokko mootummaa jechuun kasabaaf sablammii kamuuf jalatti qabee bulche. Okay, achi boodatti ammootu mootummaa qabna, mootummaan keenya akkasii Oromoo dhiisii kuni sabuma lammii Itoophiyaa keessa jiru hin fayyadu. Kongoma jecha bineensa beektanii bineensa tokko mootummaa jechuun kasaba ofiitiin loluu miti. Mootummaa jechuun karakkataa jallisee ilaaluu miti. Mootummaa jechuun kabineensa duuba nama ergee duuba taa'ee kolfuu miti. Mootummaan kasabaaf dhiphatu, kayoo sabni ammootu rakkate saba waliin dhiphatu, fakkeenyaaf mootummaa dadhabaa ayituu ta'eyyuu biyya biraarraa lammii ofiitiif gaafata. Nu ammoo mootummaa hin qabnu. Biyya namaatti nutu rakkata. Biyya teenya keessatti nutu rakkata. Biyya qara mootummaan kamii ka biyya ofiitiin lolu argitanii beektanii? Mootummaa maatii fixu argitanii beektanii? Mootummaa hiyyeessa ajjeesu argitanii beektanii? Hiyyeessa kuni mootummaan jedhama. Mootummaan goonni gootaan lolaa dhageenye. Hatta namni wal lolu lunnaan hin lolu. Gootatu gootaan lola. Kanaafuu mootummaa jira. Biyya Itoophiyaa san keessa mootummaa jira. Mootummaa hin qabnu. Bineensatu jira biyya teenya keessa. Bineensa kana akkami ajjeefnaa? Bineensa kana akkami ofirraa kaafnaa? Kana yaaduu qabdan Oromoo. Kana yaaddanii tokko taatanii lammii keessan gaduu kanallee awwaalattanii dhiiga isaallee baaftanii maaltu jiraa san bineensarraa dhiiga baasanii miti. Kama hafeefuu mala dhaya. Shaashaa jettanii waan achi keessa haftellee ficcisiisina. Baatanii miti. Akka namaa hojjedhaa. Akka biyyi sun naga taatu, akka biyyi sun mootummaa argattu, akka biyyi sun nama hogganu argattu hojjetuu qabdan. Hiriira baanaa jettan okay baatan waliin deebi'inaa. Gaafa ol deebite ofirra rakkoo fiddanii. Isi amma fakkeenya miidiyaa kanarra yaatanii miti borommoo tokkookii irra yaatanii waan biraa nutti fidina. Kolfaaf tapha nutti fidina. Biraankii nutti fidina. Amma takka gadi baatanii takka hidhatanii gadi baatanii waan gadi baataniif kan galmaan gayaa ol deebi'a. Gaafa san gammachuun keessa. Gaafa san durallee maal gootanii odoo bineensi jiru beektanu odoo bineensa iyyuu haxiriin ala hin baasin akka nama geessee hojiisan akka nama bineensa isa ofirraa kaasee ol dachaatanii jedhiftan jechaadha. Maal isinii godheree? Walakkatti uummata miskiina. Haadha nyaatteen quufin. Ilmoo barattee barumsa bakka hin gahin kichuu nurraa fixe jechaadha. Guyyaa tokko immoo inshaallah akkanatti namu. Oromoo yoo akkana cadhiftan ganaa wanti Oromoo jedhamu dachii kanarraa dhumachuuf ta'a. Yoo akkana itti fuuftan inshaallah fiixa baana jennee yaana. Jaran rabbillee yoo nu lafaa kaane yaa rabbi jennee amala keenya itti fuufne malee sila rabbi dhufee manaa gannuun baasu. Sila rabbi bakka nuteenne ol nu kaasu. Isinii gala namni deemaa yaa rabbi na gargaari jedha. Namni hojjetaa yaa rabbi na gargaari jedha. Taa'ee miti. Bakka teenne yaa rabbi jechuu miti. Du'aayii kadhadhaa. Rabbiin nu gargaara. Karaa waan hojjette irra du'aayii kadhadhaa. Waan miidhamtarrarri miidhamaa rabbiin dhagaa'ee kadhadhaa. Nama miidhini, nama zulluumini, karan taane namatti hin deemini. Basa muuteenne akkanuma harka marannee akkanatti enne waan dhigoma kaanee dhiqannee salaannee ni yaa rabbiin kadhatanii du'aayin ta'e naqee bilamtu. Wanti hatta du'aayin man kadhanitu nu kaanee dhiqannee onnee teenne tana qulqulleessinee ni yaa rabbi kadhachuun. Teennee atillee ruuza rabaa nyaataa, atillee achi ruuza rabaa nyaataa, atillee biyya faranjii keessa teettee akkuma feetetti jiraataa. Yaa rab bakka tana ta'a yaa rab. Maafi faayidaan takkallee hin jiru. Yoo kaatee falmatte yoo kaatee dubbatte kan namni sii dhaga'u ka hatta namnummaan sii dhaga'ee sii dhaabatu tokko yoo ati ofirraa dubbatte
yoo ati qoree ofirraa buqqaafte malee namni akka qoree sirra jirtu akka hin beekne sirraa buqqisame akkami argee sirraa buqqisa qoree. Kanaafu yoo abbaan iyya baanii fedhan yoo nu iyyanne iyya nu bayan yoo nu gabbaanee tokko taanee uuyyi du'aarra jenne du'a san jalaa namni nu oolcha takka rabbiin nu oolcha. Lammaffaa rabbiin sababa nu iyyanne saniif nama nuuf fidee nama sababaa nu godhee nama sassababaa nu godhee akka du'a irraa hafnu nu taasisa. Kanaaf Oromooti kaatanii miti jabaadhaa itti fufaa. Kana jechaadha yoo waa dogongoree dhiifama naa godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.